kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 bakkitti argamnu USA kutaa Minnesota magaalaa Fridley keessatti argamna masjida Bilaal Afoo jirre jechuudha. Kun Bilaal Oromoo Da'awaa Center masjida guddicha hawaasa Oromootiin bitamee magaalaa kana keessatti tajaajila guddaa kennaa jiru. Har'a wanti asitti argamneef waa'ee masjida kanaa takka lama isiniin jechuudhaa fi bakki kun bakka hawaasni itti tajaajilaman akkasumas bakka barattoonni hedduun itti barataa turanis fuula duraafis after school karoora hedduu itti qabanii waan ijaaramaa jiru jechuudha. Guyyaa har'aa masjida haaromfamee eebbifamuudhaaf deemu saniif asitti argamne jechuudha. Sagantaa sanarratti hirmaachuudhaaf akka argaa jirtan paarkiin guddaan kunis kan masjida kanaati. Kana fakkaataa keessi isaa maal akka fakkaatu keessa deemnee koree wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسا خينيا خم مقالا لكو غيسا قبطن سلامتان تينيا توني رابقاتي اسناغي سجنا الرخبة كتي أرقمنو بلال أورومو دعوا سنتر فريدلي دا خنجرو مسكيدا يرو ديرا داف هواس نخوني سنتر هواسا خنا خن وقا شنن دبر إفاجي اتقوراني مسكيدا خنا بيتودان ديني مسكيدا خنا رجل ترا خفالو دان akkasumatti ammallee piroojeektii gurguddoo adda addaa as keessatti hojjechaa jiranii san hundaas yeroo gabaabaa booda akka waliin daawwannu ta'a. Akkasumas obboleeyyan keenya Oromiyaa 11 irra dhufanii asitti nuuf argamanii waan hawaasa isaanii hawaasni keenya maalirra jira maal godhaa jiranii Bilaal Oromoo Da'awaa Center irra open house qaba. Open house isaa kun maal fakkaata jedhanii tiimaan as dhufanii asitti ganamaan argamanii kunoon waliin nu bohaarsaa hawaasa isaanii bohaarsaa waan Bilaal irraa argame hawaasa biraan gahaa jiranii akka boordii Bilaal Oromoo Da'awaa Center bakka bu'uudhaan warra miidiyaa Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan har'a waan takka hawaasa keenya biraa fi hawaasa keenya gurraan geenya hawaasa keenya turtiin teessan nu wajjin haa taatu jenna amma gaatuurii eegallaa walumaan itti fufna. سنترا خينيا بكتون تنكما دور بيتن من جيمي ترتي غافا دوراتي درجات سيتي لين هغا بلتني بيتا دوبري دادا سوغا دوري اس غبارت مسجد كواچا توري ان شاء الله مسجد سنغا اما بروجكت سن مسكين غما جلاتي غبوف ديمايچو اررا ايغلي مسكين غما جلاتي غبوا سببان ساتي سهدو تجرايچو كنجرو حواس نخينيا خيسا نموتا ويلچيرين افو تجرا نموتا اجولي قبطو تجرا نموتا دادا تجرا سنيف بروجكتي جما جلاسن بريوريتي غوني سنفتاني اچي بودا امو جولي تينيا شباب خينياف اس غبرنتي بروجكتي سكولا غدو هوجچوف ديم نايتو بوتان تونغا بلين هاغا اسين فكاتو نيغرتني هدو سكولا فيلي بودا فولدورا هدو ميجوتودا امالي حواسا خناف سنترا استراتيجيكلي والقيتا وانتيف حواس نغني هدو نورث ايست نورث فريدلي بروكان بارك ناناو ادادا خنقوتوف هدو ميجاوا دلافتون جنيتي ابدنا ميغا لفتنا بلينس اي ولمان يلالت اچين گما دوباتين گبونه بكا كونستراكشن امالي ديما جرا كونستراكشن سمبوداس غاغرا مسجد هاري ار ام بنو ديم نخنتي گبونه مال نوتي كبر بانو حواسني هو مال بربادا مال ولي رابر بانا بفخمين والبردابنا بفخمين والغرغارا بفخمين نيغرتي ولين ديم نوان جورت مري بالله ولين غروف ديم نار حواسا وجني اكسماس الريا ميچ خينيا امبورتانتين بروجكت لي هفن كناف فندي باسودا حواس نغني إساني تو مسجد خنا بيته إساني مسجد خنا ديني را ولا بومسه أدوتي كعودان هافين بتامر جان حواس نغن إرتي هرماته بروجكتين كوني أكبر كتنا جهو خنقول جه حواس قوتوتي وندخل حواسات من نخم من ربي دي أم هوا ربي جدت مو من نخم من حواسات يجو يا ربي نفلا في سجى حواس نخنياس نوچنا أبدا ربي نس نولين جرا يرو جبابا بودا كلاس رومي تدبيدي نانو نخوني بكتو بركان
aadaan amantiin oromummaa wanni hundi irraa margitu bakka ijoollee teenya itti tireen goonu bakka hawaasni keenya itti wal baratu bakka ijoolleen teenya ta dubraa ta dardaraa itti wal barattee wal fuutee hawaasa noorzi ameerikaa hawaasa oromoo ijaaruu barbaada hawaasa islaamummaa qabu hawaasa safuu qabu hawaasa aadaa qabu hawaasa oromummaa qabu hawaasa akkasii biyya tana keessatti gadi dhaabuudhaaf ijoollee teenya afaan oromoo sirriitti barsiisuudhaaf bakkittoon tun bakka ijoolleen teenya fuucharri isaanii irraa sheep taatu jenneeti abdii gurguddoo qabna jechuudha. Bakkittoon tuni bakka imaamni hawaasa keenyatti irraa dubbatu jechuudha. Bakka warroonni hayyuun oromoo adda addaa dhufee hawaasa keenyatti yeroo dhimmi adda addaa jiru waan rabbiis haa ta'u waan adda addaa waan oromoos haa ta'u waggaa 5 dabre kana hawaasni keenya akkuma beektan rakkoo hedduu keessa dabree ture sababaa godaansisa diinaatiin wal qabachuudhaan uummanni keenya naannawa baaleetti naannawa harargeetti namoonni miliyoonota hedduudha lafa isaaniitirraa buqqaa turan jechuudha. Bakkittoon tun dhugatti bakka khutbaa yookaan amantii qofatti himan hin turre. Bakkittoon tun bakka hawaasatti gadi dubbatanii hawaasa keenyaan akkami buqqa'aa keenya bira dhaabbannaa akkami hawaasa keenya gargaarraa maal gaheen keenya maali jedhanii bakkittoon mariin bal'aan irraa deemtu ture. Bakkittoon tun dhugatti bakka histirii qabdu bakka hedduu waggaa 5 dabre kana keessatti bakka gartee kallattiidhaan diina dura dhaabbattee hawaasa kanaaf gartee fandii hedduu gootee ummadoo ijoollee teenya tammadooyte ummata keenya kan buqqa'ee hawaasa san bira daawwatanii gartee hawaasa san gargaaraa turanii jechuudha. Amma gaa fuulduraaf bakkittoon tuni akkuma isin argaa jirtan bakkittoon quraanaatillee bakkittoon qabnu xiqqoo tana fuulduraaf amma gaafa iskuulatti jijjiirree lafa tana bakkittoota na laayibaraariin ijoolleen teenya irraa walitti dhuftee hoomworkii wal gargaaruudhaan haa ta'u waa'ee amantii istadii godhuun haa ta'u waa'ee ammallee iskuula ammayyaa haa ta'u bakkittoon tun naannawaa kanatti laayibaraariinis as gubbaarratti manni kitaabaa bal'aan ijaaramee ijoolleen teenya bakka biraan dhayxuu jechuudha. Asitti wal dhufanii hawaasni keenya yoo nu gargaare nu cinaa dhaabbatas abdii qabna nu cinaas dhaabbachaa jira hawaasni. Takka guyyaa tokko hawaasni kun dadhabee jedhee hin beeku. Rakkoo waggaa 4-5 mudatte kana oduma jirtuu biyya teenya keessatti san gubbaan deebi'ee rakkoon koronaa dhufte rakkoon ammallee Donald Trump ni jirti hedduun keenya rakkoo akkasitti ni qaqqabna. Kana hunda keessa dabarree baga rabbiin bariisaa tanaan nu gahee jenna tana boodaatis rabbii keenyarraa abdii qabna waan dhabne hundaa'u akka waliin arkannus inshaallah rabbii keenyaaf asmaanii inshaallah galateeffachuu barbaadna. Akkuma beektu waa'ee amantii islaamaa keessatti very importantidha. Garri kuni gara dubartoonni keenya itti salaatanii jechuudha. Ibaadaa isaanii itti godhanii garri amma reefu waliin daawwannee turre sanii gara dhiirtitti salaatu jechuudha. So sanii fi maskiinni gara lamatti tahee jechuudha. Ammoo fuulduraaf gama gabbuunee sanis yeroo biraatti irratti haasofna. Guchi geenye haala kanaatiin bifa addaatiin sitaaftamee jira. Sanis yeroo bira geenye irraa dubbanna. San haalli isaa akkana jechuudha. Kana akkuma gartanitti maskiinni kun hedduu bal'aadha. Gara roughly 15,000 square foot gara square foot gama 15,000tti waan herregamu. Abdiin teenya gubbaan tuni laayibaraarii fi madarasaa iskuula youth programmii adda addaa hunda keessummeessuu bakka dandeessu jenneeti abdii guddoo qabna. Sanii fi priority goonee gamni jalaasan akka dhumuuf irratti hojjenne. Naannoonni kun amma seenaa maskiidaa kan gara dhiirtii hoggaa kan asiin seenti jechuudha. Dubartoonni keenya gara gadiisaniin seenaa. Seenaallee xiqqoo yeroodhaaf akka mijaa'utti because darajaan dhiiraa asii waan hojjirtuuf gara maskiidaa dhiirtiinis asumaan ol baati. Dubartoonni keenyaas alarraa gizee dhufan achumaan ol baan jechuudha. Amma akkuma gartan naannoonni kun construction adda addaa jala jira. So construction kun illee gara dhumaatirra jira. Guyyaa isniinaa yookaan salaasaa construction kunis gara hamma kunis ni dhumaa jenneeti abdii qabna. San boodaan gaa taa'ila lafaa kana taa'ila lafaatis gaafa yookaan multi purpose room community roomiin bakkittoon hawaasni keenya kan muslimaa kan kiristaanaa kan adda addaa hunda eventii itti godhu bakkittoo gartee namatti heerumsiifnu bakkittoon gartee eventiin adda addaa kanas xiqqoo waliin seennee waliin daawwanne hedduu gaariidha. Maaliif Bilaal irraa fundireesingii barbaadaa maaliif maallaqni maaf nu barbaachisaa hirmaannaan hawaasaa maaf nu barbaachisa yoo jenne wanni hirmaannaan hawaasaa nu barbaachisuuf manni bakkittoon amma musallaa goonee yookaan maskiida goone sani bakka duraan laga turte bakkittoo bishaan warri faranjiidhaa itti gartee daakuu turte warri ispoortiitti godhan turte amma boodee waliin dhayne akkamitti akka deebisnes paawara hawaasa kanaa saniin arguu dandeessa jechuudha. Laga turte hallayyaa sanirraa arra maskiidatti deebisnee bootaa
namni dhiiraa dubartiidhaan dhufe itti sagadutti deebisne jechuudha. Kun immoo piroojeektii kanatti aantuudhaan already keessa kun duraan akkanan ture kilaasruumiidha ture. Kilaasruumii san hundi caccabsineeti amma walitti bannee jira. Amma meeshaan irra guddaan as teessuun irra guddaa meeshaa konistiraakshinaati. Kunis alawaadaan achitti bakka alawaadaan commercial kitchen jechuudha. Bakkittoon affeellaadha. Ta commercial kitchenidha. Ta hawaasni keenya gizee eventii qabu mana isaaniitti godhuun isaanirra hin jiru. Alawaadaa san dhufanii asumatti nyaata qopheessanii hawaasnis as taa'a. Isteejiin gara duraa sanirratti ijaaramti. Gama sanii bakka huccuutti jijjiirrataniitu jira. Warreen isteejii entertain godhu jechuudha. Mushurroowwan keenya warri wal fuudhu warri hawaasni keenya kan marii barbaadu kan wal mari'atu illee hawaasni tokko mariidhaan malee deemuu hin danda'u. Galmi kanaa jiraachuun keessattuu santara kanaa keessa jiraachuun hedduu barbaachisaadha jennee kuni piroojeektii lammaffaati. Kuni ji'a 3 yookaan ji'a 4 keessatti akka xumuramu rabbirraayis hawaasa keenyarraayis abdii gurguddoodha qabna jechuudha. Kun immoo almost wanni isaa hundinuu dhumteeti jirti. Okay, bakkittoon tun amma hulaam buldingii kanaa hulaan community centerii kanaa main hulaan isaa kana jechuudha. Gara fuulduraaf yeroo gabaabaa booda manni xiqqaan as jiru kun kammaa seenicha xiqqoo cufee jiru kun illee ni ka'a. Bakkittoon tun bakka namni gizee aruusni jiru gizee aktivitiin adda addaa jirtu itti gabbahee boqonnaa fudhatee hafuura fudhatee namni wal mari'atee wal wayii keessa taa'ee akkasitti wanta ta'u taa'ee jechuudha. Ammoo hulaan isaa balloon tan garteemma fuulduraaf hulaan guddoon seenanii asii akkuma jirtan konistiraakshinaatu jira. Mijjaan hedduun hin jirtu har'aa fi siilingiin gaakunoo bakkarra gee kana argaa jirtanii wanni kun hunda katahameen hirmaannaa hawaasa keenya xiqqaa guddaadhaan tokkoon isaanii odurraan hafini dhugatti hawaasa kana akka boordii bilaalitti galata isaanii rabbummaan haa deebi'uuf jenna. Hawaasni keenya wanni dalaguuf illee galata barbaaduuf miti hawaasa eessuuf hawaasa isaa cimsuuf bakka dhaqu hundatti teessuma isaa mijeeffachuuf ijoollee isaa fiichara isaatiif gargaaruuf waan ta'eef hawaasni kun hedduu haa galatoomuu jenna. Akkuma argaa jirtan hammi kun konistiraakshini xiqqoon asiin dhumee jira. Asiinis bakka dubartoota keenyaati jechuudha. Bakka mana gartee baatruumii gara dubaraati. Waan hunda qabaa hatta shaawarallee qabaa gama keessaa kanaani yoo gartee namni asitti fuulduraaf ispoortii illee dalaganii maal godhan namni asumatti illee gartee shaawara isaas fudhatee fireeshif godhee asirra gatta'anii akkanatti udu'atanii kun egaa warreen akkaataa nuti yeroo garii udu'atti godhan hin beeknelleen obboleeyyan keenya asumaan arguus ni danda'anii baruus ni danda'anii nuti odoo maskiidan seenne dura harka keenya dhiqannee fuula dhiqannee miila dhiqannee akkasitti bakka iddoo salaataatti deemnaa jechuudha. Bakka ijoolleen xixiqqoo namni gartee haawwan dubartiin ijoollee qaban bakkittoon tun bakka boqonnaa isaaniiti jechuudha. Dhufanii ijoollee isaanii piraayivesii asitti qabaatanii ruuma kana keessatti ijoollee isaaniitti suluusanii waan godhamuu qabu hunda godhatanii akka gartee isaaniif mijaa'utti kan dalagame jechuudha. Maaliif bakkittoon tanatti namni hunda comfortable ta'ee jiraachuu qaba. Namni hunda haala isaa hunda guutamee wanta ta'uu qaba jechuudha. Sabsaniif iddoon tunis bakkittoon tun itti yaadamtee kan godhamte jechuudha. Bakkittoon kun hedduu barbaachisaadha. Maaliif jennaani wanni maskiida gabbuufneef takkaffaa aksesa wiilcheriiti. Tan lammaffaa nama hundaadhaaf mijaawaadha. Floorii and ground floorii yookaan floorii lafaatirra jira. Dubartiinis asumaan asseenti. Garri dhiiraatis garuma saniin asseenanii. Bakkittoon tun akkatti bareeddu ni argita. Hedduu lafa mijjooytu bakka mijjooytuudha. Bakka hawaasa keenyaaf hedduu mijjooytuudha. Akkaataatti dalagamelleen hedduu nama gammachiisa. Kan hunda ka godhame ifaajii boordiin gootee ifaajii hawaasni Oromoo kan Minisootaa jiru kun godhee ammallee akkasumatti hawaasni Oromoodhaa kan bakka biraa jirulleen irratti hirmaate hawaasni muslimaa kan Oromoon ta'illeen hedduun isaanii irratti hirmaatanii piroojeektii kanarratti dhugaa kan maqaa isaanii namni hin beekne rabbi malee namoota hedduun dhufanii maqaa isaanii nuti hin beekne kan dhufanii gartee santarri kun akka milkaa'u godhe san maaltu isaan goose hawaasa biraa akka hawaasa Oromoo gargaaran maaltu godhe sababaa nuti hammachuu Oromoon qabdu san ummata gaarii ta'uu keenya ummata hujii ta'uu keenya ummata dalagaadhaa ta'uu keenya hogguu arkan namni biraatillee dhufanii aboo jirri kun waan ajaa'ibaa jira waan gaarii godhaa jirtanii hedduu galatoomaadha akka isin milkooftan barbaanna jedhanii obboleeyyan keenya kan ollaa keenya warri Somaalee faan dhugaa amma namni tokko nama Somaaleeti gara duraasa yoo garte min barasan gara doolaara 25,000 dhufee nu kan maqaa kiyyanan dhaynaa waa takka nun godhina santara kanatti naa idaadha
doolaara 25,000 namni san dhufee nu kanneen jechuudha. Nama Oromooti miti, nama ollaa keenya nama Somaaleeti. Tanaaf nuti ummanni Oromoo gaaroominni keenya ummata ollaa keenya obboleeyyan keenya ilmaan kuushillee akka nuuf tumsanii nu gargaaranii bakka nuti jirrutti wanni isaaniif gale milkiin Oromoodhaa milkii isaanii ta'uu nuuf isaaniif gale. Milkiin isaanii milkii teenya ta'uutu isaaniif gale. Kanaaf ilmi namaa waliin jiraata, waliif jiraata waan jedhu irraa jechuudha. Hawaasa keenya waggaa 4 waggaa 5 dabre kana baqattoota ummata Oromoodhaa buqqaatota ummata Oromoodhaa cinqii ummanni Oromoo keessa ture san bakka sanirraa iyyaniiti hawaasatti iyyanii hawaasa dirmachiisaa turan jechuudha. Arrammoo sanirraa haalli mijaawee sadarkaa kanaan bakkitoo bareedduu kanaa tolfannee bakka kanaatirraa inshallah mudannoon akkasii kan mudannee rabbii keenyaas kadhachaa cinqiis akka amatu haasoo hin feenu inshallah mudannoo ummata Oromootis rabbi haa bilisoomsu ummata Oromoo hundaa'u cinqii keessa jiran kanarraa rabbi cinqii haa baasu saniif gaa haalli bakkitoon amma jirtu agritan kuni hedduu bakka mijooftuudha jechuudha. Hawaasni keenyas irraa gammadee jira. Irraa gammachuus guddoo qabanii arrallee dhufanii qooda gurguddaa fudhachuuf deemanii akkasumatti bakka konistiraakshina gama duubaa kan gartan sanis ni finnaa jedhanii qooma if dhawaniiti isinummaan nu yaamaa jedhanii yaamichisan arra boordiin gootee fi hawaasni guutuun asitti argamuu deema. Dabaala hawaasa saniitii fi namni dilli isin asitti argitan kun amma manguddoowwan keenya kan za'aa 24 yeroo oowwaa yeroo qabbanaa yeroo bona yeroo gannan jenne asitti kuno hawaasa duudda hawaasa ta'anii hawaasa bira dhaabbatanii hawaasa kana sheef godhaa jiran kuno isaanillee as jiranii manguddoo keenyallee inshallah mee takkaa lamarraa fuuneeti akkasitti gara bakka gartee bulchiinsa biiroolee ofiisaniitti gara san tuur isin goosisaa jechuudha. Biirooleen bulchiinsaa giyaan hin turre as keessa gubbaa sanirra hin turre jechuudha. Amma eega gabbuufne immoo biirooleen bulchiinsaatis fooyya'uu qabdii waan jenne asiin amma biiroo multi-purposeedha. Warri miidiyaa warri keessaniitillee namoonni adda addaa keessummaan adda addaa santara kana gizee dhuftee aktivitiin adda addaa deemtu asirra meeshaa teessan kaayatanii asiisitaaf godhatanii asumarraa gartee hawaasa keessanii fi gurra hawaasa keessaniitiin geessanii jechuudha. Kuni biiroo isinii fi ummatoota aktivitii waan adda addaa waraabuuf kun kan qopheessine jechuudha keessummoota akka keessanii kanaaf jechuudha. Ruumiin tuni tana conference ruumiidha. Ruumii walgahii hawaasaati jechuudha. Walgahii hawaasaa guruppiidha yookaan namoota muraasaan jechuudha. Amma yeroo gariima bakkitoo gammachiisanii gara nama 120 irraa ilaa nama 150 keessummeessi san namoota amma warra biizinasaas haa ta'u warra amantiitis haa ta'u garee adda addaatu jira yeroo adda addaa waan adda addaati irratti wal mari'achuu barbaadan akka gurupiiti jechuudha. Kuni ruumiin akkasumas ammas warra boordii bulchiinsa gartee community kanaatis haa ta'u yeroo adda addaatti namoota muraasa saniif biiroon tun bakkitoon tun banamtee fi bakkitoota nagartee bakka marii hawaasaati jenneeti abdannaa. Biiroon tun biiroo imaamaati jechuudha. Imaamninis wantoota qopheeffatu hunda asitti qopheeffate qophii isaa gizee xumurate asirraa gadi ba'ee bakka minbara reefu gaarreessan dhayne kuni biiroo gartee imaamni guyya 7 as ta'a jechuudha. Dhimma hawaasaati irratti kansaleeshin haa ta'u namoota waldidee walitti araarsuu haa ta'u waldiddaa xixiqqoo jirtu hawaasa jidduutti fixuu haa ta'u kuni biiroon imaamaa jechuun amantii qofa irratti miti kan hundaa'e waa hedduu of keessatti hammata. Waa hedduu of keessatti hammata waan dhimma rakkoo hawaasaa hunda asitti jidduutti waan dandeemu. Waan nu fixuu dandeenyu hunda asitti jidduutti ilaallee jidduu obboleeyyan keenya kan wal dhabee haa ta'u jidduu abbaa manaa fi haadha manaa haa ta'u jidduu adda addaa haa ta'u biiroon tun biiroo biiziidha jechuudha gartee reconciliationaaf gartee jidduu abbaa fi ilmoollee haa ta'u bakkittoon tuni bakkittoo imaamni privacy isaa ulaasaa cufatee namoota gorsuu barbaachisan gama amantiitiinis gama aadaa oromootiinis gama safuu teenyaatiinis bakkittootti gartee namoota keenya gorsanii akka gartee itti waliin deemnu ta'a jechuudha. Because hawaasa kana keessa bifa waan adda addaatu jira mudannoo adda addaatu jira. Tanaaf Oromoon seeraa fi heera bal'aa qabdi. Kan hunda hawaasaatu qaba waan ta'eef bakkittoon tuni hawaasni gaafa gammachuu qabu qofa asin dhufu. Gaafa rakkoo qabus gaafa waan adda addaa qabus cufa as dhufa. So bakkittoon tuni bakkittoo sentara gorsaati jenneeti akkasitti lafa keenya jechuudha. Tunis biiroo xiqqoota biraati. Biiroon tunis hawaasummaatu itti fayyadamaa bulchiinsaatu gara executive director gaafa sentarri kun haayir godhate executive directoraatu bakkittoota na ta'a jechuudha. It doesn't mean like reserve it isaaf taatee miti jijjiiramuu hin danda'a akkuma beektan community keessatti yeroo gariis biiroonis hin jijjiirama wantoonni tokko priority yoo dhufe jechuudha barbaachisaa yoo dhufe is duraas ni butama dubaas ni butama kuni biiroon akkas fakkaatti jechuudha.
achiin seenanii bakka tana shalfiitu asirratti ijaaramaa namni santara kana qulqulloomina isaatiif waan isaa hunda eeguudhaaf shalfii asitti irratti ijaarree namuu kophee isaa as keessa kaayyata asiin gadi bahaa gara santaraa deemaa jechuudha. Akkasitti kuni bifa saniini ijaarame akkuma argaa jirtan kuni mijjaa babbareedduu hedduu qaba jechuudha. Bakki tun bakka dhiirti itti harka dhiqattee fuula dhawattee harka dhiqattee miila dhiqattee gara santaraa deemtu jechuudha. Obboleeyyan keenya kan hin beeknes akkaataa muslimni itti gartee uduwatu akkaataa muslimni gartee itti sagadu bifa kanaan jechuudha. Nuti bishaaniin wal dhabuu hin dandeenyu. Qulqulleeffannee miila keenya qulqulleeffannee fuula keenya qulqulleeffannee bakka hunda qulqulleeffannee kun kan keessummeessu taraa takkatti takka lama sadii afur gara nama 10 keessummeessaa jechuudha taraa takkatti. Akkasumas sagaraan isaatti illee gahaa qaba. Irra guddaa dubartiin hogguma manaa baatu irra guddaan qophooyteeti dhiyaati. Dhiirti teenya immoo all of the sudden dhufna. Tanaafi bakka ittoo dhiiraa tana xiqqoo gartee mijjaa goonee fi akka saniifi malee dubartii yookaan itti bootaa xiqqeessineeti miti sanillee akka nu hubattan asumaa isin dabarsuu barbaannaa jechuudha. Ani maqaan kiyya Muhammad Raabii Sheekh Bakriin naan jaani. Ani qubataa naannoo tanaati. Hawaasa masgiida kanaarraa tokko kaleessa waan fakkaatu guyyette mana rakkoo keessatti akkana ijaarameen bareedina keessatti manni keenya wal geenyee rabbii keenya kadhachaadhaa salaatu turre. Har'aan tan immoo hawaasni keenya Minisoottaa magaalaa lakkuu keessa jiran hawaasni Islaamaa lubbuu duutuun seenaan duune lafa kaayaniiti. Namuu xiisha isaaf qabachuudhaan mana kana fakkaatu ijaaree tolchee ilmoo teenya bikka diinatti barsiifannuu fi bikka waa hundatti godhannuu fi bikka ijoolleen ooltuu fi bakka hawaasni keenya yoo namni nurraa du'e taaziyaatti teenyuu fi bakka iidatti salaannu bikka makiinaa dhaabbannuuf osoo rakkoon qabanne mana akkanaa horree jirraa jechuudha. Gammachuun ana kophaa miti hawaasni keenya kamana jiruu fi kaas dhufee ilaalu hundinuu gammachuu hawaasa keenyaattu. Qabeenya keenya horii keenya waan ilmoo dabartu namni lafa kaayee irra dabre har'aan tana wanni isa dhagayu waan laftuudhaa miti. Mana akkanaa kana bareedaa kana fakkaatu hogguu horee har'aan tana hawaasni dhaabbatee rabbii fiitiif itti sujuudu waan laftuudhaa miti. Gammachuun hawaasa keenyaa dachaa jechuudha. Warri magaalaa lakkuu keessa jiran Islaamonni Oromoon magaalaa lakkuu keessa qubattu dhuftee har'a mana kana laaltee mana kana cinaa dhaabbattee mana kana gamasiin jaarmayaa jira. Bakkatti aruuza godhannu jaaru jirra. Bakkatti taaziyaa teenyu jaaru jirra. Kunkatti salaannu kanaafuu dhufee laalee namuu ka dandeeyyi isaatitti masgiid Bilaal cinaa akka dhaabbatu yaamina isaanii godha. Inshaallah ummata Oromoo rabbiin cinaa haa dhaabbatu. Rakkataa keenya rabbi rakkoo keessa haa baasu. Gabroomee jiru rabbi haa bilisoomsu. Hidhamee jiru rabbi nu haa baasu. Inshaallah abbaa biyyummaa mirga abbaa biyyummaa rabbi nu haa deebisu. Jenneetiin guyyaa har'aan tana rabbi illee kadhatuuf deemnaan jaa inshaallah. Namni birootillee haa ta'u namummaadhaan keessattuu akka Oromootti masgida kana keessatti marii hedduu taasisaa turre. Sila wirtuun amma markazni amma seentarri akkana jiraachuu baatee namni keessatti illee dhufee duuba wal mari'atuu hin danda'u. Yeroo hedduu duuba uummanni amantii adda addaa qaban illee as keessa dhufanii waa'ee Oromummaa mari'annee akkamitti uummata Oromoo kana jiru irraa jijjiirraa akkamitti mirga keenya arganna akkamitti tokko taanee sagalee takka taanee ni jiraami uummata keenyaaf garaagarummaan maletti akkamitti uummataaf sagalee taanaa waan jaamu hedduu isaan illee mataa isaa waliin illee asitti argamanii yaada adda addaa mari'achaa turan. Masgiidni duuba amma markazni amma seentarri kun uummata Oromooti uummanni musliimaa itti rabbii isaanii haa gabbaran malee gaafa rakkoon uummata keenyaa dhuftee rakkoon Oromummaa dhuftee sagalee takkaan namayyuu waliin mari'annee waan karaa tokkorra nu oofuu karaa tokkorra deemuudhaaf inshaallah qophiidha rabbi jee. Hedduu galatoomaa xumura irratti dhaamsisin hawaasaa dhaamuu barbaadde yoo jiraate. Gaarii hawaasaaf akka waliigalaatti uummanni keenyaa qalbii isaanii takka godhuu danda'uu qaban karaa itti deeman kaayyatuu qaban karoora isaanii tolfatuu qaban namni yoo karoora qabaate kaayoo karoora qabaate karoora san galmaan gahuu danda'a wal dhaggeeffatuu danda'uu qabna irra walii dabruu danda'uu qabna yaadni keenya muraanni keenya guddaa ta'uu qaba kaayoon teenya guddoo ta'uu qabdi osoo kaayoo guddaa rakkina guddaa osoo qabnu rakkina waliigalatti tokko taanee irra qabsooynu osoo qabnu yoo gaddeebinee jala kanatti osoo bakka sanuun dheeyne nummaan warrummaan silaa
waliin jiraatu wal qaqqabuu yoo jiraatu taate galma guddaa san dhabna akka walii galaatti inshaallah rabbiin ummata keenya cina haa dhaabbatu eegas inshaallah hawaasaaf waniin dhaamsa qabuuf Bilaal Oromoo Daawaa Seentar yeroo hunda hulaan isaa ummata keenyaaf banaadha dhufanii tajaajila itti fudhatuu ni dandahanii inshaallah ta'ala arrammoo namni dandeessan yoo sagalee nama dubbachuu jiru kun qilleensa irratti arra ka dabru ta'e guyyaa arraa dhuftanii akka masgid Bilaal qoodarraa fudhattan afeerraa isinii goona inshaallah rabbiin ummata keenya cina haa dhaabbatu ummata keenya duuba warra sagalee ta'uuf nu haa godhu warra ummata keenya tokkoomsu rabbi nu haa godhu warra ilaalcha tokko qabu rabbi nu haa godhu warra duuba ija takka waa laalu rabbi nu haa godhu warra gurra tokko waa dhagahu rabbi nu haa godhu warra qalbii takka waa yaadu rabbi nu haa godhu warra karoora tokko qabu rabbi nu haa godhu agasumaan jaa inshaallah. Duraan dursee galatoomaa hedduu takka fayyaadee dhuftanii gammachuu tana nu waliin qooddattanii guyyaa har'aa guyyaa masjiidni Bilaal bifa masjiidaatiin ijaaramee saansakaa dur qabu sanirraa gara masjiidaa jijjiiramee jiru. Marraa duraatii fi manni kun akka duraan jirurra gara bitameef sanitti bakka dura jijjiiramte jechuudha. Dhugaadha akkuma ta'etti eessaa kaatanii dhuftanii eessa deemtanii hajuu dhugaa hawaasni Oromoo magaalaa lakkuu qubatu Minnesota qubatu masjida hedduu qaba masjida sadii qaba masjidni Bilaal masjida sanirraa tokko Bilaal dhuguma akkuma isin quba qabdan bara 2015 bitame deebi'ee baroosuun akka itti salaan godhamee ammallee deebi'ee gara gartee bifa itti barbaannu sanitti jijjiiruuf deemaa jirra jechuudha. Guyyaan har'aa kun guyyaa amata 6 booda waan gartee manaamu jirru sun waan yaadaa turre sun cinaa tokkorraa arganne jechuudha. Bilaal jechuun fadhiinsaa odoo masjiida callaan ta'in santara. Santara jechuun ammallee deebi'ee fuuchara ijoolleetiif akkam ijoolleetti keessa guddifannaa akkam ijoolleen teenya asitti walitti dhuftee waan barachuu jirtu wal barattee waliin deemuu dandeesse hajuu waa hedduu if keessaa qabaa jechuudha. Takka liidarshiibii as keessaa gabbaasu ijoollee haala ammayyooyitee haala biyya tanaatti hojii wal qabatee deemu. Lammanni hawaasni kun akkamitti hawaasni Minisootaa wal qabatee waliin deemuu danda'a. Sadaffaa akkamitti nuti mirga ummata keenyaatii fi mirga saaqa asiitillee ka biyyaatillee ummanni keenya akkamitti gartee itti bakka itti mari'atu bakka itti wal jaalatu bakka itti wal simatu bakka itti wal haammatu bakka inni jiraa miti dhuguma sanitti gartee Bilaal Oromoo Daawaa Seentar jechuun maqaa kanaawu hiika qabaa jechuun maqaan isaatu Bilaal Oromoo Daawaa Seentar jechuun waan gartee amantii qofa odoo hin ta'in waan sabni kun qabu hunda qabatee adeemuu jechuun fuulduraaf itti deemaa jirra. Amma masjiida jaarree gara fuulduraatti gubbaas jaaruuf deemna. Gubbaa kana waan jaaruuf ta'in hawaasaa waliin mari'annee madrasaa bakka ijoollee waan adda addaatti harkattu aftar iskuulii bakka itti waan ijaan bakka kompiitara itti tuuti itti wal godhan kana hunda keessaa qabu inshaallah izni rabbitiin godhuuf deemna. Ammallee ji'achaanu sun hoolii bakka aruuzaa waan akkasii jaaruuf qophii qabna. Arragaa gammachuun irraa dura masjiida akka masjiidaa ijaaramee ofiisa naga tokko wajji eebbisuuf qophii irra jirraa jechuudha. Wanni inni dhaamu barbaadu hogguu waa filannu an dhaamsin inni dhaamachuu barbaadu. Waa bitanna waa qabna amma santar hedduu qabna masaajida hedduu qabna ammoo hogguu liidarshiibii filannu. Wanni beekuu qabnu abaluun kiyyacha haanaabuu odoon ta'in eenyu hawaasa kanaa dalagee laffee yeroo isaa fudhatee hawaasa kana waan takka ceesisuu danda'a. Fakkeenya tokkoon isinii kaasame yoo isin dheeradhallee gaafa duraan biyya tana dhufu bara 1998 yaa Oromoon koomunitii irra wal nyaachaa turte. Waan takkitti isaan qaban. Santara tokkichaa santara xiqqaa siidar kana jiraachuu ture. Deebi'ee masjiidni dhufe. Masjiidra fuula deeffatan. Ammallee masjiidra wanni barbaachisu hawaasni Minisootaa qubatu. Wanni dhaamu barbaadu. Biizines santarii isa barbaachisa. Hawaasni tokko bakka jirutti qabeenya isaa akka inni keesha xiyyaabee keesha keesseenu keesha ketibee keesha keesseenu godhuun dirqama nurra jiru. Qabeenyi Oromoo eessa deemu jira? Ganda namaa deemu jira. Bilaal kaayyoo sanillee qabaachuu ture jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya hogguu waa filannu election boardii keessaan jira communityillee jee election sanillee dhufa as deemaa jira jechuudha. Amma yeroo amma jiru kanatti ummanni keenya ummanni Oromoo magaalaa lakkuu qubatu wanni beekuu qabu liidarshiibii bakkuma fadhattuu filatee nama isaa waa godhu nama dhuguma sanii cicha qabaatee wahii naa godha waan as baasiyyeetti amanu qofa yoo filate irra bareeda. Anamni ilma deera kiyyaa takka nama kiyyaan fila je'ee isa humaan dalenne ichi dhiibuun
waan bareedaa miti. Awwaliin dhaan barbaadu masjiidni kunillee fuuldura elekshiina qabaachuu ta'a. Nama akkamii dhufee waan kana waan hafe xumura nutti godha kajuu hawaasni keenya beekuu qaba. Wanni hawaasa dhaammadhu arrallee barullee if qopheessuu qabna. Biyya tana keenyatti qubannee jirra. Biyyuma tanaa haala biyya tanaatti hojii qabatee waan deemu haga dandeenyutti masaajida qabnutti, santara qabnutti, koominitii qabnutti wal qabannee akka hawaasni kun itti guddatee diinagdeeyin barnootaan hawaasummaan jabaatee guddatu odoo kiristaan hin jenne islaama hin jenne akka waliin qoonne guddanne akka deemnu kan hin dhaamu kanaa jechuudha. Galatoomi maqaan kiyya Mahadii Bakar Naanjaani anilleen warra jaarmee hawaasa Barentuu Xabboo keessa jiraatu warra maskiiduma kanatti illee hawaasa maskiida kanaati maskiiduma hundaa wajji maskiida Oromoo hundarratti hirmaannaa godhaa jirra. Arallee gammachuu maskiida Bilaal Kagartee konistirakshinii jirtu jaarmee kadhume kana eebbisuu irratti asi dhufnee hawaasni gammachuu wal gahee asitti gartee waan maskiida kana barbaachisu illee masakataa bira dhaabbachuu irratti sagantaan fundraisingittis qophaa'aa jirti. Walumaa galattuu gaa maskiida kana akka gaarii bifa bareedaadhaan hawaasni keenya bitachuu isaatii fi deebi'ee ofirraa fixee konistirakshinii illee akka bifa dhusanitti ijaarratee mana barumsaa illee ijoolleefis banuudhaan bakka biraattis Seenpoolittis Minneapolistis hawaasni keenya kanatti maskiida gurguddaa miliyoona meeqaan lakkaa'amu kana bitatee godhachuudhaan gammachuu nu dhaga'amteef asi dhufnee gammachuu sana qooddachaa jirra. Isinilleen TV'n Oromiyaa 11 asi dhuftanii carraa kana nu kan nu keessaniif hedduu ulfaadhaan isiniin jaa. Dhaamsi qabnu hawaasni keenya wahuma cufattuu wal bira dhaabbatee wal gargaaree tokkummaadhaan yoo taate wanni nuti hin goone hin jiru. Wanni nuti gartee gaarii nuti hin cabsine illee hin jiru. Wal haa tinnifnu, wal bira haa dhaabbannu, wal haa gargaarru, wal haa dhageenyu, wal jala haa deemnu hin jaa dhaamsa keenyaaf. Yoo kana wal dhageenye waan guddaa kanaa kana daran fuula duraafis godhachuu dandeenya. Kanaafuu jabaadhaa wal bira haa dhaabbannu maskiida illee haa gargaarru jenna ulfaadhaa. أني شافي عبد الله نجاني بوردي مسجد بلالي يوز دايركتور ده الحمد لله والله وني قدان مسجدني أكنا خون حال النظام مسجد إجته أكنا جبون خون والله حواس خينيا في أمة الإسلام تفافو فايا ما بجنان بكخون بك ربي في تجبرو بك حواس في خيستي وجين تاني مريت والمريتن بك حواس وليك أبو جتشونا galma kanaa qabaachuun yeroo hundaa'u hawaasa waliif fidaa jechuudha. Akkuma beekamu biyya sana keessatti namni dalagaa adda addaatiif horiyaa bikka jiraata. Bikki takkittiin itti wal arkan, bikki itti rabbii fi itti gabbaran ammallee haajaa fi itti gaggeeffatan bikka kanaatan yoo qabaatan irra wanni gaariin sana jechuudha. Hawaasni keenya wallaahi rabbi irraa haa jaalatu waan guddaa ifiif godhee ammallee jenereeshina ganaa dhufuuf dabarsaa jira jechuudha. Wanni maan tana arkame kun masginni maan tana jaaramaa jiru kun hamma dhumee lafa jiru kun nutiif odoon tahin jenereeshina ganaa dhufuudhaaf faayidaa guddaa godha jechuudha. Kun waan guddaa alhamdulillah wallahi gammachuu guddaatu nu dhagahame. Rabbiin nurraa isaa qeebaluu rabbiin warra keessa salaatee keessatti hawaasa fi rakkoo jiruuf hundaa keessatti ofirra rabbiin waa godhuun jira. Akka dargaggootti yoon ilaalee dargaggoon irra guddaan amma jenereeshina warra biyyaa dhufe odoo hin tahin wanni guddaan nuti fookasiin guddaan nuti irra deddeebinee godhuu qabnu beekan namni hedduu dhiyaatu dargaggoota biyyaa ka dhufee as jiru hedduu waa'ee markaza kanatti hedduu dhiyaata. Garuu gin jenereeshinni lammadaa duruu nu jala jira warri as dhalatee ijoolleen amma jenereeshinii lammadaa dhufee jira jechuudha. An akkaan waamicha gaariin godhu barbaadama jiraan bikka kun bikka hawaasaati bikka keessaaniiti dhufanii nurraa taqeebaluu qaban hin jaa. Ammallee nuti tattaaffii nuti godhaa jirru inshaallah dargaggoo asitti dhiyeessuudhaaf aktiviitii adda addaa godhuudhaaf akka isaan dhufanii as keessatti diin isaaniitii fi ammallee hawaasummaa isaanii afaan isaanii kan daganne dhufanii akka as keessatti tajaajila adda addaa ifiif harkatan godhuudhaaf tattaaffii godhaa jirra. Hedduu galatoomii dhaamsi xumuraa yoo qabaatte. Wallahi dhaamsi xumuraa wallahi wanna jechuun barbaadu gammadaan jaa. Maaf jennaan kuni gammachuu hawaasa keenyaa alhamdulillah bikki kana bareedaan kun hawaasa keenya Oromoo harka isaatti irratti argamu waan guddaadha. Garuu gin hawaasa islaamaa addunyaa guutuudhaaf illee ammallee gammachuudha baga rabbi isin gammachiisan jechuu barbaada. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maqaa xiyyeeftu Abdurrahman Umar Naanjaani. Wallahi gaa guyyaan arraan tanaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa gaa masgii Bilaal keenya gartee firii hawaasni keenya gaa shanyii hawaasni keenya facaafate cinaa tokkollee taatu murannu jeetiin yaada. Hawaasa keenya wallahi hedduu takka galatoomaa
zamana kana gaawal beena kharajuuni bubutamaa jirra sanumaa ugaa kharajtu kharama nuti raayisiyaamna hundattu agwaachaa jirtani rabbi sinirraa haa jaalatu arralee egaa guyyaa arraan tanaa kana waliin haa gammannu kootaan isiniin jaa wallaahi hedduu takka galatooma akka nama tokkootitti hedduunaan isinirraa gammadee ammallee rabbiilleen isinirraa haa gammaduun isiniin jaa bakka jirtani rabbiin gaabalaa zamanaatiif hamtuu cufarraa rabbi isin haa teeysu wallahi gaarra du'aayii ani waan beeku sheekkanumaafin dhiisa haaya nagiyaa rabbii keessanaa jiraadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh dhufnee gaa masgiida keenya bareechinee du'aa'iillee aamiin haa jennu gaa wanni nuti qabnu wanni nuti rabbii keenyarraa eeggannu kadhanneetuma waan dhabne cufarraa harkachuudha guyyaan arraa gaa guyyaa du'aa'iillee goonee rabbiin nuuf haa dhage'u hawaasa biyya teenyaatiifillee du'aa'ii goonu rakkataa biyya teenya addunyaa keessaa rakkachaa jiru hundaafillee du'aa'ii goonu koota du'aa'iin gaa nama aamiin jeefi tanama aamiin jeeti koota gaa aamiin jennee rabbii keenyarraa waa buufannaan isiniin jaa hawaasa kiyya qaalii fi yoo maqaa kiyya barbaaddeen biyyaa isaa calloonaan jaan waan si ajaa'ibsiisu ani gaafaan naayiroobii jiru ka'ee bisa bakka tanaa godha yaa rabbi geessi dafka kiyya keessa na buufachiisi jeetiin hedduu du'aa'ii godhadhe dubarra suniin harkadhee imimmaan na dhufa waan si ajaa'ibsiisu akkasi gammachuu hongan qabneen dhagee na dhageema gammachuu hongan qabne waanin asitti ilmaan Oromoo kan hunda arkee kana gammatu ilmaan xixiqqaa kana cufa rabbiin as dhaabee kanatti halkanii guyyaa masgiida keessa dhaabee kan yaa boo biyya teenya islaamummaa waan jirtuu bara guna sarku waan si ajaa'ibsiisu biyya Yahudaatiin dhufayyeetiin beekee gunde faan ajaa'ibaatiin arge alhamdulillah 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 eeguu alfa jiruun keessan haa tolu warra qalbiin masgiida irraa turu zalaalama isin haa godhu duniyaa akhiraa milkii isiniin haa fedhuun isiniin jaa waan biroo waan hin jechuu danda'uun qabu izaabeet illee beekoon ta rabbiin nuu ta'e alhamdulillah wallaahi egaa rabbiin tokkichi akka asin nu gammachiisetti kaydha meedhaa baasee nu haa gammachiisu kadu'e jannata haa kannuuf kajiru rabbi nagaya haa godhu aboo kadu'e rabbi haa araaramuuf aboo haala kana rabbi nurraa haa jijjiiru duniyaa irratti ibidda nutti hin qabsiisin akhiraas nu haa tolchu akhiratti illee ibidda nutti hin qabsiisin jiruu teenya jiruu toltuu rabbi haa godhu aboo kaydhaa jiru rabbiidhaa baasu kaydhaa jiruudhaa baasu kabiyya namaan rakkate rakkoo haa baasu kadu'e rabbi rahmata haa godhu jiruu qoyxuu asitti arku jirtan tan achittis nuun haa fedhu yaaboo biyya namaa keessatti akkasi gammanne biyya teenya keessatti dhumuunis ajaa'iba alhamdulillahi rabbil aalamiin takkallee waan rabbiin keessa hin jirren taatu koronaa kana kanurraa kaasee kana masgiidaa waliin nu baases alhamdulillahi alhamdulillahi waan hin juun qabu jiruu qoyxuu naa jira daayaa ilmaan kiyya. Mashallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oromiyaa 11 irraa dhuftanii masjid Bilaalitti nu ziyaaruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Jalqaba irratti maqaan kiyyaa ibsaa Sheekh Yusuf yookiin ibsaa dhugaa jechuuniin beekama. Bakki amma itti argamnu gaa masjiida Bilaal dhiyoo tana tolfame bakka dura swimming poolii turtee achitti masgiidni ijaaramee hawaasaaf gama gubbaatirraa gama jalaatitti gabbuune guyyaa arraa baniinsa isaa taasisu jira. Baniinsa kanarra dhuftanii baga dhuftan isiniin jenna ammallee irra deebineeti. Guyyaan kun guyyaa addaati eega bitame masjid Bilaal waggaa 6 lakkoofsisaa jira jechuudha. Waggaa 6 kana keessatti manni kun waan miiliyoona takkatti dhiyaatuun bitame gaafa dura bitamu hawaasni keenya immoo mana liqii keessatti hin salaannu jee maallaqa san waan miiliyoona tokkotti dhiyaatu waggaa 2 keessatti firraa fixee pay off godhe jechuudha. Erga maallaqa liqii maskiinni kun irra jiru firraa kafalan booda hawaasni dhawaataan boordiin jijjiiramaa dhuftu hundinuu akkamitti bakka tana hawaasaaf mijeessine bakka itti salaatan bakka ijoolleen itti bashannantu bakka hawaasni keenya aruuza itti godhatu bakka hawaasni keenya yeroo gaddaa itti walitti qabamu akkamitti waliin taa'anii jechuudhaaf waan kana waggoottii 3 dabre irratti fudhatanii haala gaariin dalagaa turani. Bakki amma dhaabbannu kun qofti yoo xiqqaattee cinaa miiliyoonaati oltu itti ba'e jechuu hanganuma. Bakki amma irra dhaabbannu tun bakka duraan bishaan irratti ijoolleen bishaan daakan bishaan keessa bashannanan turte boolli san cufamuun doolaara 100 meeqa fitte achi booda akka argitan kanatti bareedumminni dilli kun haala addaatiin koorniisni addaa wanni addaa ijaaramee arra
guyyaa har'a keessa jirru haala kanaa fakkaataa jechuudha. Kanaaf guyyaa har'a wanni itti jirru hawaasni keenya dhufee gammachuun baga as geenye bu'aa bahii dheertuu booda hawaasni kun as ga'e. Akkuma beekamu masgiida kana qofaa miti hawaasni keenya bakka deemu hundattuu sunnaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam lafa buusuudhaan kanaadatti dhiyoo tana masjid Bilaal Da'waa Seentar jedhanii maquma kana fakkaatuun doolaara miiliyoona 2 oliin biildiingiin guddoon takka bitamte achuma ammas Kanaadaa Kaalgaariidha. Bilaal kuni Edmontonitti immoo masjidni Ansaar doolaara miiliyoona 2 isaanis biildiingii takka duruun qaadhimmatanii hawaasa afeeraa jiranii. Torban dabre hawaasa Minnesota keessatti masjidni Toohid kan duraan lokeeshinni isaa Simpoolitti beekamu kara 280 kanatti achi godaanuun doolaara miiliyoona 3.3 biildiingii guddoo hawaasa kanaaf tajaajila guddoo kannitu bitanii tajaajila irra jiranii. Akkasumatti masjidni keenya hangafni Toofikis torbaan dhufu masgiida Noorzii gaafa dura Oromoon jaarrate san yeroo xiqqoo dura ibiddaa itti qabatee ture masgiida san deebisanii ijaaruuf hawaasni gumaacha taasisaa jira jechuudha. Wanna akkanatti babbareedu kana argamsiise hawaasuma keenya kan Noorzi Ameerikaa keessa jiru, kan Awustiraaliyaa jiru, kan Kanaadaa jiru, Yuuroop kan jiruu fi akkasuma biyyoota Arabaa keessaa illee taa'anii uummata keenya irraan hafnu jechuun masjiidota kana uummata Oromoo hundaatu harka keessaa qabaa jechuudha. Akkuma beekamu masgiida keenya hunda keessatti sagantaa dargaggoota hedduutu jira. Nuti amma ji'a tokko ol waan akkaataa itti dargaggoonni keenya ummataa walitti qabatanii akkuma qeerroon biyyaa tattaaffii gootee mootummaa gabroonfataa duraan ture san ifirraa jiisitetti nutis asii hawaasa keenya siyaasaa keessatti, diinagdee keessatti, hawaasummaa keessatti dargaggoonni kun dhaloonni amma masgiida kana bitee tajaajilaa jirtu abbootii teenya. Yeroo hedduu dargaggoota keessatti hin arkitu. Maaliif siistama jaarameerraa fakkaata. Siistama kanammoo murree jijjiiruuf jecha dargaggoonni keenya walitti dhufanii nashaata adda addaa hedduu as keessa godhamu jira. Akkasumatti masjiida keenya hunda keessatti dargaggoonni walitti dhufanii hegaree boruutiif masjiida kana boordii irraa tarakkabanii itti fufuu qabaniin jaa. Hawaasni keenya keessaafuu ka dargaggootaa bakka jiru hundatti jabaatee dhaloota waan kana hundeessee asiin ga'e kanarraa fuudhee akka dargaggootaaf tolutti akka qubee generation kana booda ol dhufaa jiruuf tolutti tolchanii dargaggoota keenya akka keessatti kunuunsan waamicha dabarsinaa fi hedduu galatoomaan isiniin jaa.